mee suudii kana keessa warri na qabuu barbaadu lookshiin isin ergaan ala tush takkittiin teessan afaan hin banina asitti xiffiin isinirra deemee wallaahi bakka kanatti galee xiffiin isinirra deeme warri eessa teessan lookshiin as taa'ee isin erga warra lakkoofsa qabdan lakkoofsa ergadha naaf ergii mee ati faan dhuftaa manaa ergi ka'etti lookshiin bakka kanaa dhufuuf dura aarsaa si kaffalsiisa wallaahi gibbi makkanaa kana keessa iyyuu seenuuf aarsaa si kaffalsiisa bar bakka hin jiru argaartaam naannoon jiru guutuun wada sukuriit dhufuu hin dandeettu bilaa shantaariin eessa jirta gurbaa yaa gurbaa kota ol seenaa mee shamarran kota seenaa erga qo'imee kun maa erga deemaa kun irraa qaba Abiy Ahmad irraa qabaasa warra Abiy Ahmad isa moo deeggaraadha deeggaraa isaati kun deeggaraa isaa fakkaata jira juudeen ta'u maal kijibdata ati kun isa yaa maal kijibdaati saaraatti baatee gibbii kana keessan jira taati saaraadha kun saaraan akkana jira ishaaraatti baatee hin jedhaman saaraadha istiraara baatachi amma gaafa kan akkanaa keessan jira jechuuf ammaa takka akka nama iqaamaa qabu wayii. Okay. Amma ati waan siin jedhu dhufuu barbaaddaati na bira. Wallaahi wallaahi eessa jirtaati? Eessa badoo kam dalagatte? Mee viidiyoo bani? Karjiin hin jiraan. Nasi dhufaan dhufini. Karjiin hin jira amma yoo arsii barbaajan baraa keessa jira laakunoo dukkana keessa hin jira adeera. Wallaahi. Mee bani ka viidiyoo eessa barbaadaa tarsii? Wallaahi billaa saaraa kunoo hin deemaa. Kana argattana. Eessa barbaaduu deemaa tare amma nama meeqaan deemaa tani? Nama sadiin. Kana argattana. Nama sadiin arsii barbaaduu deemaa tani? Wallaahi udduutti muka keenyaaf laa mukata kana. Miskiina ko. Hayyee amma barbaaduu jirtan jechuudha nama sadiin. Isuma dhugumaa rabbii isuma kana fa'a inni barbaadaa utuu hin argine amma lookshiina na argita. Maal godhaan bakka dukkanaati an bakka ifaa jira sitti mul'atu? Bakka ifaa jira. Lookshiina na arginaan achitti dukkana hin jiru. Rakkoo qabu. Dhiirtii dukkana keessatti hin deemti kaadeero. Sitti mul'atu moo dukkana keessa hin jirumme ani fa keessa hin jira maal taateet diqqaalaa itti laa ilmaan diqqaalaa ijoo ilmaan harreen sale naan shaklash amma dhagaye as keessa ta'e nama narrabsinii dhagaye nama narrabsinii inni siin jedhe amma arsii nama sadii hin barbaadaartan jechuudha muka itti kaayuufi hudduu sitti muka keenyaaf ilmaan harruu muka itti kaayuuf arsii barbaadan karjiin keessa moo nama narrabsinii na dhagaye Karjin maalin arrabsine harroota. Nama narrabsini dhagaye kan nama narrabsini. Amma kasiin jedhu nama sadii hin barbaadaartan. Innaa argitan akkam gootan amma innaa argitan akkam qabuu dandeessan nama achi ture suni fakkeenya namni karji jiru nama ture nama taariba dhufuumi nama karji keessa taa'u dalagaa irra jiru fa'aa ta'a akkamitti itti keessan dandeessanii. Isa maaltu si dhibe fooloo makoonaa deebisiiti kottu gastii koo jala seeni ilaali booda. Akkasitti deemaan jiru. Maal waa qabda waa qabuu dandeetta ammati utuma kun waan arsii wayyaas taara siin jedhee dhayxeeni qabda ammati maa kijibda. Ati kan gudurroo gurraattii tana baattee deemtu sun iyyuu ati dhiiroo fi lakkoofta maal akka saasofta. Okay. Amma kunturroo gurraattii sanarra yoom dhuftee teettaati gammachuudhaan gammaddee. Tottolfattee. Adeero sana harreedumatti geeffadhu harreeduma dullatti yoo barbaade itti geeffadhu sana. Miskiina wallahi miskiina wallahi ati.
Waan siin jedhe. Miskin wallahi. Amma akkuma nama qunxurroo diimaa akkuma nama qunxurroo diimaa qabu akkuma nama qunxurroo araba fakkaatu kana qabu ufin fakkeessitu ammaati. Maa kijibda ammaati. Adeero ati sa'aatii damee nuti warra dalagatu fi warra dhiqatu miica to'eetta akka keetii sana qunxurroo itti gurraachoftee miti batta. Mee ati kama dhiitee bareechifte tanas qabime nama dalagatu turre xuraayaadha moo kan dalaganne irra xuraayaadha. Mee as baasi. Kan Waayuu dalagatu ofirraa qabdaa? dhiiroo keessaan na dubbisi. Waa ofirraa qabdaa? Maalitti goota qunxurroo laal? Maalitti goota? Atu laaltee haasaa'e ani hin dubbanne situ kaase as baasiin siin jedhe asii ilaalu uummanni kun kuyya kun bareedaadha. Kanatti yeroo Kanaaf farsoo barbaade caalaa qoloon na jedhina isaan deebisi fakkiisa as gottee baasi. gaafa lola kana xumurree kana. Situ haasawuu eegale baraane haasa'aan turre situ haasawuu eegale as baasiiti akkata as baasii ishee akkanumatti as baasii as qabi kunoo kiyya kanaaf farsoo caala jedhime. Mee ati As baasi ilaalla. miiciteetta dura abbaas mee oo miiciteetta ta'e. Dhiisi isa miicamne akkasuma jira. Maalan nutti Akkuma sani baata jira miicamne dhiisi siin ta'u. Anis ansaaraa As keessan jira bahi as kunoo. bahi viidiyoo banii. Viidiyoo baniiti jawwaala akkanatti itti qaqqabii mul'ata akkana jawwaala itti qaqqabii ni mul'ata as baasi. Adeero dhiqqoo mul'atti jawwaala dhiqqoo gataa sanatti hin qabinan keeyyu. Ani ti agarsiitti mee bar nu qabsoorreera rife lolaadhaan. Rakkoomi kunoo rakkoomi xiqqoo mul'atu maami rakkoomi as qabi kunoo jawwaalli Adeero akkana jira akkanumatti itti rife qabda as lolaan bahi. siin jedhe laa kunoo laa ilaa. Yeroo qabnu koo gabbeekaa maal godhaa na wareessitaana. Hudduu ta'e keessatti Qunxurroo kee miicadhu kee dhuguma. Naalalli jaaba qillii xiiza koddoosii argee hudduu sanan si kaayaa dhugaa rabbiin arraabatta afaaniin wallaahi innaa meeshaa kiyya bareedina isaanii arraabatta anas siin jedhe naala xiizak arsii barbaadu deemaa jirredha dukkana keessa shama lubbuu tiyyaan baafadhee dukkana keessa rafaa jiran jettu isuma dukkana keessa rafu kijibaam wallaahi dukkana keessa rafaa jira arsii jalaa dheessee bakka dalagaa mana isaatii bahee badhee rafu jira naa manaa. Wallahi arsii jalaa dheessee badhee ciisu jira. Arsii barbaadu jireedhaafi badhee rafu jira deeme. Dukkana keessa galee rafa. Ganama malee bakka dalagaatti hin deebi'u. Karjiin keessa wariyaan ta'e ilkee nama nyaattu jira. Arsii barbaada deemaa jira dhamanaa dheessee bahee. Kijibaa. Wallahi manaa dheessee bahee badhee rafu jira naamani wallahi. Maal amma har'aa waan qabin sila. Haga lolli darbu yettee badhee raftana aman kijibdu wallahi badhee rafu jira namana guys wannoo galchaa nama ergatu galchaa naatu qomuli dheera miskiina wallahi miskiina badhee rafa amma kun namani wallahi dheessee badhee rafu jira karjiin keessa jira afuufa. Osoo boora sooranii boora sooranii osoo afarsoo kana sooranii jedhii wallahi billah. Beektaa warra labbal kaabaate kara marattu sirraa deema boora kee. Maal taate? Amma akka amma teettu kanatti horiyaan teettee hin beeytu bar lubbu. Wallahi. Laasanii Horiyaan karjiin jira jedha horiyaan qoytee jira ta'ee nyaattu karjitti. anamma Horiyaan gadi nama kolfisiiftee wallahi. dhageeffadhu karjiin jira nama barbaaduu deemaa Wallahi jira. lazim horiyaan karjii badduudha. Nyaatteedhi. Maal taate bibi? Wallahi lafee nama qorkiti. Lokeeshinii ergeeriin. Wallahi hin ergitu. Akka kiyyaa gaaf duraa lokeeshinii ergeenaa utaalee bahee sadiitu. Wallahi utaalee ma. Takka taa'u. Dhageeffadhu. Maali beektaa? Amma dheessee manaa bahee ni kijiba malee dheessee manaa bahee hanga lolli darbu jedhee baadiyyaa rafu jira. Baadiyyaa taa'ee nama arrabsa. Wannaa keessa bahee jechuudha dirree seegalee. Kijiba. Jawwaalaa dhaamsee sanuu jawwaalaa dhaamsee akka jawwaalli hin mul'anne. Wallahi horiyaan nama qabuun kun hin kijibaa yaaki. Akkasittuu nama qabuute. Kijibaan nama qabuute afuufaan.
Bookan kaa ilmoo bookan kaadhaa jedhi. Maal nama qabu deema boo? Albaatii kan laba. Kaantee sirraa bareedee jira kan bakka akkam jirtu rabbi jedhu. Kokkobiin kan ka'ee ibidda moo bishaan? Abarsoo. Irratti hin bilbilin annaa taachuu mucaa. Kokkobiin ka'ee ibidda moo bishaan jedha abar. Maayinni. Kokkobii beeytaa? Maaliin? Kokkobiin kan ka'ee bishaan jedha abar. Kokkobii kan akka hodhiiti qaba. Raayiduudha bara raayiduudha. Kokkobiin ka'ee bishaan waa hundaa hin nyaata bishaan ciisaa. Ani hin beeku wallahi. Mafoo jiraate maal ta'u daree dhaquu edda? Maali horiyaan akkanatti kijibduu yaa'ake? Wallahi laazim boota bareedaa jirta boota bareedaa artu sirraa bareedee jira boota ko. Waan nurra bareeda yaaki. Koppiliinki sheer godhaa gaa'is hundi keessan. Walla. Ta'aniin kun qoy akkam kan borcii qaba. Amma borcii hin qabdu maal taate? Masa? Borcii qaba na fakkaata. Bareeda jirta wallahi hin qabdu. Mee qoy gaa'is nama ol galcha. Borcii amma ana qaba borcii. Hin qaba akkatti hin qabu. Maabba. Wannoon sirra tare yaaki. Wallahi qabu. Mee qaqqabi nagarre. Qaqqabi gaa nagarre. Nagarre. Oreen warabbatti dhisi. Afarso. Oh. Oh. Nah, dokter, lalu dah. Nagereti. Akam naga. Alhamdulillah. Bagai jerat. Sirra beriti mo. Kita apa jawara wala sih kita warab balka apa kayak terus. Ayo sama kiarat. Yo do fe mo. Wallah. Maka mamalaka kana kes sene jennan ala tul. Ma bani afarsan bita tu sinya ani warna na deta mo en makani sa. Bori na deta ni bori na seta ka Germany. Kita jadi. Kenna. Oi bori na seta. La bori na seta mo ka Germany injirate kales Germany miti en makani si. Bakka kales jawar dengkat da jawar itti gurgurate guyya diida mija. Germany. Wah. Eka inna kita gurgurate mi. Sumpita tu unta do. Bita tu tatabe ma achuda ku tatabe bar safa kesa. Jechuun ati waan bise. Ati goota jennee si jechuun kennaadha bar kennaadha yaani si xoota. Nama qaalii godhanii si xoota kennaniif. Safa kesa. Wallahi safa kesa waan bise rabbi yakka boori. Booriin safa kesa waan bise achi taa'ee odoon bitatin hafe. Olo na tolchaan naante. Achuun dayne boori. Maal waadha kasum bar barandaa gubbaa rafaa barandaa rafaa hin geenne bar. Waraqaan qabu. Waraqaan kennineefi bar. Wallahi. Rifuujiidha akkasittuu afarsaa ajjeesaa nafee biyya galchaareeffasaa jedhedha. Maaliif fee hudduu ofii waan gishiraa jiratuun hin qabu bannaati. Dhagaye sun maal keessa gala beeta? Martoon beetami martoo akkanatti akka horii ashaganii jirtu san irra gata gala malee waan hin galu. Takka affaarii san keessa gala. Wallahi waan akkasii keessa gala. Wallahi. Rabbii sarbisee yeroo bishaan san irra achi baasee waan akkasii keessa galu bar. Abaarsa qaba bar nama du'e abaaree biraa tare sun akka laayyootti hin tartuuf. Namni du'e si abaaree si biraa tarraan si hin tartu.
akkasuma godhe kunoo kalee quba qabaadhu kaa afarsaa namni ajjeese jedhe birrii kiyyaan fe'ee biyya galchadhe Wallahi birri kitaaba jawaar tokko saffaa keessaa nu hambise birrii bobboori. Namni birrii qabu micaa surree irraa asiin baafadha jedhe sun goota wallahi bilaa Ahmad. Ahmad fakkam. Ahmadumaan jedhu Ahmad goota dhugaa rabbi. Achitti argamee kitaaba san bitatuun isaa uumaan jedhu. Gar Saadamii nagartaa. Arra nagarree insa. Saadamii fi Kun waan deengadda walii qabatee. Jalqaba fudhatee. Ibsamunneen gargaarsan fudhate malee waan biraatti ni miti. Ibsamunneen kun rabbi godhee fi akkasitti Oromoon gaafa duraa taphatabsiiftee jalqaba irra dhaqee fudhate jechuudha kitaaba. Booriin ammoo beektaa hanga qabullee leevilii 27 moo leevilii 25 wayii namaa kenne na fakkaate. Hanga qabullee achitti mucuu godhee taa'a. Kunoo akka saffaa keessaa hambifte. Qalbii hankoodha bar qalbii hankoodha. Namni qalbii hankoo waan fuulduraatti yaadu. Qalbii hanqate. Wallah. Qalbii hanqate. Hankoo jedhanii akkasiisan hankoo. Qalbiitu hanqate. Akkasii boora sitti haa tolu kalaa. Inna uummata keenya. Wallaahi